ni amanna amin. Maqabba kanilma kanafura qulqullu waaqayyo tokkotti ni amanna amin. Sameerra jiraata ture gara biyya lafaa dhufee maalan durbarraa dhalate biyya lafaa ramnaan da'ee barsiise du'a mo'ee ol ba'e sitti murtoo sadummaa kennuudhaaf lammaffaa deebi'ee dhufuudhaaf jira. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Waan hundumaan dursa waaqayyo gooftichi gooftotaa waaqayyo mootichi moototaa hundaa kan qabu hundumaas gochuu ni danda'u biyya keenyaa nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laatee bakka jiraannu fagoodhaa dhiyoodhaas funyoo isaa funyoo jaalalaan funyoo isaa funyoo bora qulqulluu kan hin cinne kan hin dachaane kan hin moofamne sanaan harkisee nu waamee walitti nu qabee nu barsiisuu nu eebbisuu nu fayyisuu jaallateera'oo maqaan waaqayyo waaqa abboolii keenyaa maqaan waaqayyo waaqa haadholii keenyaa lafa kanaatii haga samiitti ba'aa biiftuuti immoo haga lixa isheetti kaabaas immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundaa biratti bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kabajamoo abbaa keenyaa malaaka salaam luba maatii wasittaanaa gaafatamaa mana lubummaa aanaa jaarsoo kabajamoo abbaa keenyaa malaaka Basraat luba wadaajoo dheeressaa gaafatamaa dabrii guddicha kanaa fi kan qulqullicha Gabreelii kabajamoo abbaa keenyaa liqatu buhaan luba girmaattaanaa gaafatamaa mana lubummaa aanaa baabboo Gambeel kabajamoo abbaa keenyaa Bagurat buhaan daakun caalaa barreessaa olaanaa kutaa biyya lallabaa godina Wallaggaa lixaa kabajamtoota tajaajilaan kan na fakkaatan kabajamtoota caasaa garaagaraan hojii mana mooticha moototaa kana hojjettanii akka itti eebbifamtaniif waaqayyo jaallatee kan isin filate kabajamtoota abboota luboota ija waaqayyo kan jedhamtan kabajamtoota obboloota daaguloota kabajamtoota abboolii koo maanguddoota akkasuma harmoolii koo kan taatan waaqayyo umurii dheeraa isin badhaasee rifeensi mataa keessanii kaleessa gurraacha ture gonfoo ulfinaa hadiitti isin jijjiiree kunoo umurii dheeraadhaan mana waaqayyo kana keessa jiraachaa kan jirtan kabajamtoota dargaggoota kabajamtoota daa'imman hundumtinuu ijoollee giiftii keenyaa kan dubaroo Maariyaam jaalalleen qulqulloota ergamoota waaqayyoo jaalalleen toloota wareegamtootaa cufaadhumatti waaqayyo abbaan keenya kan jaallate adda baastanii kan jaallattan kan inni kabaja laateefis immoo kan kabaja laattanii iddoo kabajaa teessanii kan jirtan Yerusaalem ishee samiirra sanaaf kaadhimamtanii galaa ittiin achi seentan qopheeffachuudhaaf hunda dhiistanii fagoodhaa dhiyoodhaa kan dhuftan maqaa waaqayyoo isa jiraataatiin attam bultanii. Ameen. Maqaan waaqayyoo bara baraan uumama isaa hundaa biratti kan sodaatameef ol kan jedhenu haa ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa itti tolee jaallatee galata qulqulloota ergamoota isaatii kan kiruubeel jedhaman akka eeyyamaaf jaalala isaatiif teessoo isaa kan baatan galata qulqulloota ergamoota isaatii Suraafeel kan jedhamani luboota 24 waaqarraa teessoo isaa darsanii sa'a 24 guutuu qulqulluu jedhanii galatoosaa faaruudhaan bifa garaagaraan kan dhiyeessan kan isaaniitti gammadee fudhatee isaaniif soorataa barabaraa kan taasise waaqayyo galata keenya ameenii keenya nu fudhatee nuunis hunda keenya ittiin nu haa eebbisu. Waaqayyo abbaan keenya waaqni qulqullootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa akkuma beektan edda laguu kana jalqabneeti har'a sanbata isa sadaffaadha. Sanbatiin irraa kun waa'ee mana qulqullummaa kan ittiin barsiifamudha. Haa ta'u garuu adamsinee kan nuti waliin ittiin barannu waa'ee mana qulqullummaa
kaleessas ba'eessa goonee beekna waan sinii galee kunoo gamoo guddaa ijaaraa jirti. Amma garuu kan waliin barannu isaa boodaaf kaa'een haala yeroo irratti hundoofnee waliin baranna. Haala yeroo irratti hundoofnee waliin baranna. Inni kun isa dursaa isa hangafa waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu mata dureen barumsa keenyaa haala yeroo irratti hundoofnee waliin barannu maal argaa jirta? Mata duree jirta. Maal argaa jirta? Sagalee kana kan argannu Matsaafa Raajii Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 13 irratti agarra. Jecha maal argaa jirtaa jedhu kana. Kaayyoon barumsa kanaadhaa akka hin daganne, akka waan nutti dhufaa jiru waan argaa jiru qalbeeffachuu dadhabnee tasa badiis yaadanne akka nutti dhufne qophoofne akka argamnuuf baricha akka bilnuuf jecha waa'ee isa kanaa waliin baranne jechaadha. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Matsaafa Raajii Hisqeel boqonnaa 33 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa ilaallu namni biyya tokko geggeessu, namni waldaa kiristaanaa geggeessu wanta biyya sanatti uummata sanatti dhufaa jiru tokko duraan dursee yoo itti mee akeekkachiisuudha yoo baate badiis miidhamni biyya sanatti uummata sanatti yoo dhufe itti gaafatamaan sumee dhimma lubbuu namoota sanaaf dhimma badiisa biyya sanaaf itti gaafatamaa jedha. Yoo garuu duraan dursee immoo akeekkachiise ilaa waan akkasiitu dhufaa jira qophaa'aa yoo jedhe uummati sun garuu qophaa'uu yoo dide akka tasaa badiisi yaadamne yoo itti dhufe inni itti gaafatamaan sun dirqama hin qabu ofirra dabarseera isa qophaa'uu didetu itti gaafatamaa jedha. Akkas akka hin taaneef haala yeroo irratti hundoofnee waliin baranne jechaadha. Adooshaan mana kiristaanaa keenyaa ergaa isaa warra Efesooniif barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee akka 18 irrattis akkana jedhee jira. Baricha bitaa, baricha bitaa, barichaan hin bitaminaa, abshaalota ta'a, ogeessota ta'a, gowwoota hin ta'inaa jedhee innis waa'ee baraa kana maal fakkaata barri kun maaltu ta'aa jira, wanti ta'aa jiru caafamee jira moo caafamee hin jiru jennee adda baafnee akka hubannuudhaaf jecha innis akka ogeessa taanee baricha ilaallu, baricha bilnu, baricha duukaa lucca'uutu hin taane aabannee akka ilaalle qophoofnu jecha innis akkas jedhee jira jechaadha. Sadaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra waggaa deemee barsiisaa turetti inni illee akkana jedhee jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 2-3 irratti, Wangeela Luqaas boqonnaa 12 54 hanga 56 irratti akkana jedhee jira. Isinii jedhe ganama bariidhaan kaatanii garaa samii keessa ilaaltu. Gaafa garaa samii keessa ilaaltanii har'aa garaan samii keessa ifeera. Kanaafuu birraadha oomaa tokko bokkaan roobu jettu. Galgala immoo baatanii ni ilaaltu. Gaafa galgala immoo ilaaltanii kunoo duumessaa'eera bokkaatu roobuudhaaf jedha jettu. Waa'ee isa kanaa omeettu waa'ee jireenya keessanii waan isinitti dhufaa jiru immoo hubachuu dadhabuu keessaniif maal daagii taatanii jedha. Kanaafuu kaayyoon barumsa keenya kanaadha. Akka haala addunyaan keenya itti deemaa jirtu kun maal fakkaatti kan jedhu xaafata qulqulluu keessaa qabnee waliin barannaa Waaqayyo nu agarsiisu. Egaa gabanumaan waan isin yaadachiisu. Warri amma nagadaaf jettanii keessa deemtan dhaabadhaa hundi keessan. Dhaabadhaa. Sababiin isaa amma yeroo isa lubbuu keenyaati. Hunda isaarra kan caalu sagalee kanaati. Amma yeroo asii achi deemtan waan dubbatamu qalbeeffachuu dadhabu. Kanaafuu hundumti keessan hojii kamillee warra hojjechaa jirtan daqiiqaa muraasa kanaaf sagalee Waaqayyoo isa fagaatee jiru anaaf dhiyeessee isa dhokate anaaf mul'isee
arraba koranaaf kaa'ee ani immoo hiikee akka isinitti dubbadhu. Yeroo an dubbadhu immoo laphee Liidiyaadhaa inni bane Waaqayyo laphee keessan immoo isiniif banee lapheetti nu caafee nu agarsiisu. Yaa Waaqayyo nu barsiisi jedha. Ameen. Waaqayyo hunda keenya nu agarsiisu. Maal argaa jirti? Maal turee barumsa keenyaati? Dhugaadhumatti yeroo sanatti maal argaa jirta jedhee kan dubbate Waaqayyo. Kan inni itti dubbate immoo garaa haadha isaatii keessatti mucaa daa'imaa kan filate Ermiyaasitti dubbate. Ermiyaas jechuun Waaqayyo ol ni qaba jechaadha. Egaa Waaqayyo mucaa daa'ima kana garaa haadha isaa keessatti filate. Yaa maatiiwwan Waaqayyo gaafa barbaadu garaa haadhaa keessatti ni eebbisa. Garaa haadhaa keessatti hafuura qulqulluudhaan ni guuta. Garaa haadhaa keessatti hojii isaa isa dinqisiisaa kanaaf Waaqayyo ni filata. Namoonni garuu warruma gurguddaa qofa akka filatu se'u. Maarree Yohaannis Cuuphaa garaa haadhaa keessatti hafuura qulqulluudhaan guuteera ni jire. Ermiyaasiinis garaa haadhaa keessatti filate. Mucaa kana akkuma inni filateeni Waaqayyo dhaqii uummata kootti dubbadhu jedhee gaafa dhalatee inni xinnoo obbaru ergaa isaaf ergu yaale. Yeroo kana Ermiyaas maal yaa Waaqayyo anoo mucaa daa'imaa maalan beekee dubbadhaa uummata itti dubbadhu naan jettu kuni baay'een isaanii nama jajjaboodha, nama sooressa ta'anidha, nama beekumsa addunyaa kanaa qabanidha, nama maanguddoo ta'anidha. Akkamittiin isaan dura dhaabadhee ani dubbadha jedhe. Hin danda'u maalan beekee dubbadhas ana wallaalaadha jedhe. Yommuu kanatti Waaqayyo afaan kan sitti tolche eenyudha? Arraba dubbatu kan si keessa kaa'e eenyudha? Kanaaf hin sodaatin ani si wajjinan jira. Waan an dubbadhu siin jedhe kana ija jabinaadhaan dubbadhu. Ati hin buqqisa jennaan ani si wajjin ta'een buqqisa. Arraba keerra taa'een buqqisa. Inni ijaarta jennaan immoo arraba keerra taa'ee ijaara. Hin sodaatin jedhe galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Jarana Waaqayyo nama wajjin taanaan daa'imatu humna guddaa qaba. Nama xiqqaatu isa guddaa mo'ata. Maarree Gooliyaadiin guddaa isa jedhamu, dheeraa isa jedhamu, sibiila guddaa sammuutti kan baatu kan lafaan dha'e Daawit ishee xiqqoodha miti. Waaqayyo nu wajjin taanaan jarana hundi isaanii injifan. Kanaaf edda waamicha kanaan waamee booda gaa Waaqayyo waa itti agarsiise. Kan inni itti agarsiise biyya sanatti waan dhufaa jiru waan guddaa lamatti agarsiise. Waan guddaa lama. Maaliif waan guddaa lamatti agarsiise yoo jettan bara mucaa kana Waaqayyo waame namni hundumtuu wal fudhatee manca'eera. Xiqqaadhaaf guddaan, beekaadhaaf wallaalaan, hiyyeessaaf soores Waaqayyo isa mootii moototaa, isa jabaa jabootaa waaqessuu dhiisee waaqa harkee yookaan waaqa tolfamaa waaqessuutti galagale namni. Yeroo kana Waaqayyo utuu namatti hin himin, utuu nama akeekkachiisin, utuu nama hin gorsin Waaqayyo nama nadabu. Kanaafuu akka duraan dursa mucaa daa'imni kun ka'ee waan Waaqayyo dubbatu akka itti akeekkachiisu mucaa kana Waaqayyo kaasee jechaadha. Kanaaf yeroo dubbachuudhaaf jettu mallattoo ani sitti agarsiisu kana qalbeeffadhu ilaali. Edda ilaaltee booda waan agarte immoo uumatatti himi. Kanatti dhufaa jira jedhi. Kanatti ta'uudhaaf jedha jedhi itti himi. Yoo dafanii deebi'ani hin tole anis gara isaaniitti dhiibamaa nan deebi'a. Yoo mataa jabaataniif garuu biyya isaanii kanarraan isaan buqqisaa. Horma isaaniittan ergaa jedhee Waaqayyo akeekkachiisa kana mucaatti agarsiisa. Kan inni argee inni jalqabaadha. Matsaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 1:11 irratti biqiltuu lawuzirraa kan qophaa'e ulee qinqimamaatti agarsiisa. Ulee qinqimamaatti agarsiisa. Maal argaa jirtaa jedhee gaafate gaafatti agarsiise booda kunoo ulee biqiltuu lawuzirraa tolfame qinqimamee bareede tokkoon argaa jiraa jedhe. Eeyyee sirriitti agarteetta.
waa'ee biqiltuu kanaa beektaaree jedhee gaafate. Adoon beeku jedhe. Biqiltuun kun baalli isaa kutanii yoo fuunfatanii firiin biqiltuu kanaadhaa yoo kutanii fuunfatanii nama si'eessa, nama dammaqsa. Kan nama dhibu buttuutti yookaan uleen biqiltuu kanarraa tolfamu immoo wanta rukute hundaan ni buruqsa. Hin cabu bifaati. Dhoksaan kanaadhaa maal yoo jettee anamma saba kana rukutuudhaaf biyya kana rukutuudhaaf yaa'eera. Dhimmeera. Rukuteen immoo akka uleen kun nama cabsu sin cabsuudhaaf yaa'eera jedhiitti dubbadhu jedhee kanatti agarsiisa. Kan lammataa ammas Waaqayyo lakkoofsa 13 irratti maal argaa jirtaa jedhee itti agarsiise. Kan inni lakkoofsa 13 irratti itti agarsiise immoo sa'ammaa kanarra ni caala. Maal jennaan xuwwee tokkotu duumessarra taa'ee jira. Xuwwee tokkotu xuwwee kanatti abiddi jalaan itti boba'aa jira. Erga abiddi itti boba'ee booda xuwween kun garmalee danfaa jira. Bulluqi isaa danfaa jiru kun immoo gara bitaatti sammuu namaa irratti gadi galagaluudhaaf isaa danfaa jiru walawwalaa jiru kana arge. Waan arge kanan argaa jira jedhee itti hime. Eeyyee dhugaatti agarteetta. Egaa bulluqi gaafa namatti namu qaama namaa balleessa. Nama luqqisa. Dhukkuba isaa dandamachuun hin danda'amu beektu. Gaafa namatti namu. Kanaafuu akka bulluqaadhaa kan sun luqqisu. Mootii biyya Baabiloon naaf sin irratti erga sin luqqisa biyyarraa sin buqqisa qe'ee keessan irraa godaantu. Kun immoo maaliif jettanii waan mataa jabaattanii fi ana dhiistanii waaqa arkee waaqa tolfamaa waan waaqessitaniif kun sinitti dhufa jedhitti dubbadhu jedhe. Egaa Ermiyaas waan argeef dhaga'e kana ba'ee dubbate. Yaa uummata waaqeffatanirraa kan kooti jettaniitti mataa jabaattan kanarraa akka tasaadhaa dhiistanii qullaa keessan biyya ormaatti garboomtanii garba ta'uudhaaf jirtu. Maasii keessan bareedaarraa, araddaa keessan gaariirraa, suuqii keessan gaariirraa buqqaatanii dhaqxanii maasii ormaa hojjechuudhaaf jirtu. Iddoon mana keessanii iddoon jiruuf jireenya keessanii kun mana waangee, mana waraabessaa, mana bineensaa iddoo qoreen garaagaraatti biqilu ta'a jedhee dubbata. Jalala nama yaaddes jechichi Ermiyaas faana bu'anii dhaga'uu didani. Saayinnitti immoo dhaga'uu didani. Isa waan isaanitti dhufaa jiru argee itti qalbeeffachuu didani. Yeroo kana ture egaa Ermiyaas gaafa inni kana dubbatu ati yeroo hundumaa waa'ee badiisa keenyaa, ati yeroo hundumaa waa'ee xiqqeenya keenyaa dubbatta malee gaarii nutti hin dubbattu jedhanii rakkina garaagaraa irraan ga'ani. Lafarra qotataniiru. Ganamaa kaasanii ba'aa biiftuutti galagalchanii harkaan miila isaa hidhanii akka biiftuun isa godhaniiru. Galgala biiftuun gaafa kan naannoftu gara biiftuutti naannessanii qullaasaa hidhaniiru. Dhumarratti mirga namummaallee morkanii jireenya hawaasummaa keessaalee baasuu yaadaniiru. Israa'eloonni warri foonii suni. Dhumarratti fayyaatti booda bishaanii keessa buuse. Han fayyaatti. Gaafa isaan fayyaatti boolla bishaanii keessa buusanii Waaqayyos ni aare. Akkas jedhe Ermiyaas jecha isaa keessatti hin dubbadhu yoon jedhe sagalee Waaqayyoo tummadummaan qorra taa'ee hunda godhee na guba. Yoon dubbadde akkan na godhu maalan godha gaa jedheen jabaadhu si wajjina jiraan sodaatiin jedha Waaqayyo immoo. Iddoon yeroo isaan booji'aman isaan faana dhattatis. Amma garuu kan biraa jarri dhufaniiru obsa dhaqeera. Isaan kana balleessuudhaaf waan agarte isaan irratti raawwachuudhaaf ani si yaa'eera. Garuu duraan dursa maal natti matta maal siif godhuu jedhee gaafate Waaqayyo. Warra kan isaa ta'e gaafata waan ta'e. Ani waan si gaafadhu waa'ee mana qulqullummaa kanaa taman godhaa. Eewwatan kenna mana qulqullummaa kana. Hin jiran abboota hin jiranii. Tajaajiltoota hin jiranii. Eewwattiin laadha mana qulqullummaa kanaa jedhe. Ilaaffaan mana keetii na gubee jedhe Daawit faarsaa 68
ganama yeroo qindaasee irratti kan isaan jechaa turan sana hinaaffaan mana keetti lafu. Waa'ee mana Waaqayyoodhaaf hubachuu jalqabe gaafa biyyattu godhaannu sana furtuu mana qulqullummaa tamam godha jedhe eewwatti kennee ammas waa'ee maalii dhiphate. Museen waa'ee saba Israa'el dhiphachaa ture. Daawit waa'ee mana Waaqayyoo ture. Ermiyaasis kun waa'ee saba sanaaf waa'ee mana Waaqayyoo ture. Qulqulluun Phaawulos waa'ee amantootaa ture. Amma naaf waa'ee maalii dhiphanne jedhame waan gatii nuuf qabu waan galgala keenya tolchu waan foon keenya eebbisu waan lubbuu keenya fayyisu amma naaf waa'ee maalii dhiphanna. Jara waa'ee Waaqayyoo dhiphadhaa waa'ee Waaqayyoodhaaf yaadu waa'ee qulqullootaaf yaadu waa'ee qabeenya mana Waaqayyoodhaaf dhiphachuun eebba guddaa namaa laachisa. Malichannaq raasuu barakamnaa ilaalaa baansaa yoo hojjechuu dhimmeeyyuu waa'ee mana Waaqayyoodhaaf waa'ee qulqullootaaf cinqamne jennaan inni bu'aa guddaa qalbii keessa kaawwadhaan inni guddaa olaanaa isa kana. Yoo manni Waaqayyoo jiraate biyyi jiraata. Yoo manni Waaqayyoo jiraate mucummaa arganna. Yoo manni Waaqayyoo jiraate akka kanatti hin teenye bareedne galaa galgalaa qopheeffanna. Yoo manni Waaqayyoo jiraate du'aa keenyaaf kafana awwaalcha keenyaaf iddoo kabajamaa arganna. Yoo manni Waaqayyoo jiraate galaa karaa dheeraatti deemnu qurbaana qulqulluu fudhanna. Waa baay'ee isinii kaasuu nan danda'a waa'ee mana qulqullummaadhaa nu batuu qabu. Akkana jedhe yommuu kana ture egaa Waaqayyoo furtuu mana qulqullummaadhaa biiftuutti kenne darbadhu biiftuutti kenne keessa ishee jedhe. Qabeenya mana qulqullummaa keessaa immoo lafatti kenne. Fuudhi kaa'i ammoo waggaa 70 kaa'i. Kan isaan biyyarraa buqqaalachi godaanan waggaa 70 beekaa jiran. Ammatu ajajamanii amatu kudhan kyaa tokko baasanii amatu mana Waaqayyoo ijaaranii amatu mana Waaqayyoo deddeebi'uu ta'e amatu Waaqayyoo sirriitti waaqessate qeerraa bojaatti jiru. Silaa eebbi dabalamaa deema amma sababa kana dhiisanii dha'ichi guddaan dhufe. Yaadadhaaf kan jedhe ture Waaqayyoo matsaafaa seeraa irratti seera keessanii boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irraa kaase nyaattee quuftee nan irraanfatin. Na yaadadha barreen gaddaa barumsa kana baranne nyaattee quuftee nan irraanfatin. Waan ati facaafte sun baay'atanii guddisaa guutanii gaafa saawwanni kee bishaayeen kee waranii dallaa guutanii qorantoo guutanii gaafa ijoolleen kee baay'atanii maallitti naanna'anii ta'an sana fuuldura koonan iddoo eegdan jedhiin kan kana sii kennan Waaqayyo keeti. Na irraanfattee nan si balleessa jedha Waaqayyo. Kunoo kana turratti raawwate jechaadha jedhanii irraanfatan Waaqayyo jarana kan akka qabeenyaa Waaqayyo namarraa machiisu jiru. Kan akka qabeenyaadha Waaqayyo namarraa machiisu jiru. Hunda tun taane warra qalbii qabne warra amantii qabne warra gowwaa hunda immoo miti. Shiinoo meeqa bitanii kan barbatan jiru. Kan akka dimaas waayuu maafa. Shiinoo meeqa bitanii baginaa meeqa bitanii fooqii meeqa ijaaranii garuu Waaqayyo maal qabu gaddeelee jiru. Isaan kuni birrii dura Waaqayyo dargate. Warri garuu Waaqayyoon dura birrii argan garuu gowwaadha isaan. Dubbii kana qalbeeffadhaa. Birrii dura Waaqayyo argutu caala. Irraa mormu baay'een kufu baay'ee. Akkas ta'an jiran. Egaa amma dhuma irratti waan asirratti mukaa jirana lammaffaa irratti attaman godha Abimelekii jedhe. Attaman godha Baarookiin jedhe. Attaman godha warra horma keessaa. Kaleessa simbeelle horma keessaa dhufanii gara keetti deebanii natti bu'aa jiran lafaana jiran attaman godhaa jedhe lammaffaa immoo jalqaba furtuu mana qulqullummaaf qabeenya mana qulqullummaan lammaffaa immoo warra lamaana bu'an attaman godhaa warra jaalallee keessaan attaman godhaa jedhe gaafa boolla keessa buusanii kan boolla sana keessa harkisee isa baase nama biyya Itoophiyaa Abimelekii nama jedhamu Raabaraa Ermiyaas 33 irraa mul'atu. Nama biyya Itoophiyaa Abimelekii isa attaman godhaa jedhe. Karaa dabraa immoo Baarookiin attaman godhaa jedhe. Sadan isaanii qofa dargaafas biyya keessatti jiran. Abimelekii kana gara gammoojjiitti ergee akka sa'aatii ja'aatti akka inni waggaa 66 ciisu taasise. Baarookiin mana awwaalaa keessa akka inni turu taasise. Warra horma ta'an kana immoo Waaqayyo duumessaanii gara biyya torootaa warra jennu kanatti
أكن يجلس تاسي سيد سانكر سدرت جرنا نسرع معلومات كان واقعي جالتي هذا هو أديما كان ناسا سينغر كارا غابا بيجي مد غابا ده يشوفه واقعي يوم كان تاني سلوشو إيجا أكو مجرد جبتو كابواني إني أرجع رادور سيتينسون هنرني بابلودين كمان لطون سارين كمان يروسالم تمرسن مقالتين كمان mana kulman saman jarum katani biya babuludit biya farisit godanan ogga sobbadam adabaman sakana matama tarafa Ermias jeru kitaba kenya sabutu satuga saddetami tokko bokonna sagalirra dubbisa wana namma gababsa sinintinikan inni mali qabattana sirra wana ninde tarafa Ermias Bukanlah segala rakas tadi harga kematian bisa ini mana ujung wakai sekali koti ulang kita bakal naga berdubisu dan dek berdubisu mimani dah. Kerana namanya amma kalau kau mesti baru usah koti sana ni, amma ga dubi kontan sendiri, gara kenya kontan sendiri, inga nama pun sens, malar gajer ta ye wakai Ermias tagarsis. Ermias mewajar ke umat itu tagarsis, umat itu kurang tidak. Bantan, ibidaman, biara bukan, nada paman. Ega aku magaba sana aras wakayo mati wan wakayo. Wanu tagarsis sajra. Wanu mudam jarum timera. Me ega wakayo barang moda jala hinta jere kanin duduk sana. Me turun dursan senitima. Bara wata jala, bara simintanya shi jala, undum tuisan kante. Itu jadi. Rajo tersobdu, kani nama orang jisu, ajaib gara-gara bodu, argun arjun itu jadi. Ega rajo ni sobdu kun, isat umurana, Yohanes sampan wongela, mulla takuda sadirati gaya, warna ibadah jatani jaajre. Amor ibadah jatami jaamku umura rajo to sodora tumuran kanargan juru kanadabra namon niro sanwa kayon arramsan yero wa kayo ratin kosan wa kayo injuru gama jadan argo damju tuje kuna mata anjuru re namon ni wa kayo injuru jadan kosan jirani re ega kanadabra Wanu mata embelne agame embelne peta tae argun abdul bushan ni lagale igat hijra argun abdul amma kana ganju amma kana ki satu kurban sedikit to kurbana takam ajal qaba tawangila matul bukunna lidam yahur lakum saja'arakan dusala ilal ijo budda awante majara jere wailora orinas የጦርነትን ነገር ትሰማላችሁ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ሰሚ ሰበረት ሞቱማረት ሐሜኝስ ዋን ባየቱ ነሚ ደበርሰን ወጥዋን ወላቱ ጃለን ለነ መግዱላ ይንቀበና ከነላል ሜ ለረጅቱ ማጅቱ ሎዲዮም ጀልካ ኤኝዳን ጀልካ Acara kane dah kane mal, bukan cara na hunde sarayu dupatan nama titola, dubis hunde sarayu nama timan nama kan, orinet macet jamnar. Ia orinet jamarius manu. Une rojer kabana, udah kanjer kab, sajer kabam. Lalu kunga bajer kabam, meshan tinjar kabam mani. Meshan tinjar kabam mani. Lalu kun adunya rat. Lalu kami tu dia pun minta kami tu boro kami tu rawat kanalan. Dubin kuncing tu dah, jangan terus kabada. Agai itu agar kau. Kuno itu dah kasar, mana dah kasar je. Agai itu agar kau. Ni jar kaba, lalu kanjar kaba me samirat. Lalu kan rojar kaba dah samirat kanjar kabe. Kul saat na kanjaram. Angga ver kamu tai satur. Isanjar kaba.
lolli jalqabaa kun immoo Waaqayyo wajjin kan jalqabame. Akkamittiin Waaqayyo wajjin jalqabennaa jettanii Sanbata guddaa uumame gaafa roobi qormaatti dhiyaate ergamoota walii galaadha. Kan namni keessan ba'eessa gootanii beeku. Namni misiraatiin baramee jiru waan ta'eef. Gaafa kana eenyu Waaqayyo maal jedhu laata jedhee too isaan madaaluudhaaf jedhe. Eenyutu nuume gaafa jedhan inni Waaqayyo lola jalqabe kun daabulos utuu uumama ta'etu jiru natu si nuume jedhee jalqabe. Hojii Waaqayyo keessanitti. Ana uumaan keessanii anaaf sagadaa jedhee waaqummaa Waaqayyo fudhachuu barbaade lolli jalqabaa kanaadha. Ikasaa wallaale lafa dhufee wallaale kan isa uume wallaale. Gararraa waan taa'e waanuma hundaa wagga uumetti fakkaate. Lolli ni jalqabaa kana garuu Waaqayyo calluma jedhee ilaale. Deebiitti ilaalle hojii ogeessatti hin jedhe calluma jedhee ilaale. Lola lammaffaatti bu'u hin dhaaban. Yoo callisanii waa ilaalan jalala waan oomalle callisuun garuu deebii guddaadha. Lola lammaffaarratti ergamoota gidduutti naasadaduu maal hin dandeenye. Kan ziruun ana wajjin lakkisiin ni jedhan anaadha jedhe gidduu isaaniitti xabiitu dhalate. Yeroo sadakaa hin injifatame iddoon gubbaarraa isaaf kenname aangoof kabaji isaa irraa fuudhame lafa jalatti gad darbatame. Hangafa ergamootaa Saaxinaa'el jedhamuun saafe Diiyaabiloos seexana jedhan lolli lammaffaa kanatti akka jechuudha. Waa'ee sakanaadhaa kitaaba qulqulluu keessa ragaa yoon isiniif kenne Maxaafa Raajii Isaayaas boqonnaa 14:13 Maxaafa Raajii Hisqeel boqonnaa 28 Maxaafa Makkaabiyaas sadaffaa boqonnaa 1 boqonnaa 2 guutummaa isaa dubbisaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 kaasaa ilaalaa. Samii irratti lolatti ta'e akkuma jedhu. Egaa lola kanarratti ni injifatame. Iddoo isa olaanaa jalqabaa sana irraa kufee lafa jala Si'ool keessatti dhabe. Borimmoo achi keessaa bahee gahannamatti gadi bu'a. Lolli akkasittiin jalqabe. Inni itti aanu lolli sadaffaanoo. Lolli inni sadaffaan lola cimaa. Lola Sigiriik jedhamu fincilii guddaa kan qabu. Lolli kun lola addaa bife waan irratti ni geggeesse. Lola kanarratti Addaamii fi Hewaan hin mo'ataman hin kufan. Maal waan ta'eef lola iccitii qabu waan ta'eef hormoo baaffatee afaan waan hin taasee waan isaaniin loleef lola kanaan injifatamanii kufan. Har'as lolli kun babal'atee daandii isaa daandii mo'ichaa badheessa jedhee itti fufee jira jechaadha. Lolli sadaffaan lola Addaamii fi Hewaan irratti ni geggeesse. Lola isa arfaffaa gaafa ilaallu lolli inni arfaffaa kunis isa cimaa isa guddaadha. Saarra kunoo biyya lafaa dhaalee biyya lafaa irratti babal'atee jiru. Lolli inni arfaffaan kun lola ijoollee Addaam obbolaa lamaan gidduutti geggeeffamedha. Eenyu fi eenyu gidduu? Qaayelii fi Abeel gidduu. Sababii lola isaanii kun gaa'ela ture. Sababii lola isaanii kun inaaffaa ture. Inaaffaa. Qaayel inaaffaadhaan obboleessa Abeel ajjeese. Ba'eessa gootanii irratti waan ta'eef keessa namu. Incidiin isaa garuu gaa'ela irratti beeka. Gaa'ela irratti. Gaafa sana seexanni Qaayelin akka obboleessa ajjeesu kan barsiise seexana Gaatraa'el jedhamu. Maxaafa Heenok boqonnaa 2 lakkoofsa 19 kan jiru. Maali meeshaan gaafa sanaa inni itti obboleessa ajjeese maalitti dhagaadha. Meeshaan inni jalqabaadhaa dhalli namaa obbolaan akka ittiin ol ajjeesaniif tokko jedhee inni ittiin eegalsiis dhagaadhaan ture. Dhagabadhaa. Mee ammumayyuu adaraa keessan warri nama gidduu deemaa jirtan taa Waaqayyo haa gargaaru. Sanaaf yerootti ilaannaatii taa mee dubbiin kun dubbii cimtuudhaatii haadhaan na dhaggeeffatu. Waaqayyo nu gargaaru jedhamee Waaqayyo nu barbaade nu barsiise jedhamee yaa Waaqayyo yaada keenya nu sassaabi jedhamee ameen. Waaqayyo yaada keenya nu sassaabi. Tole gaariidha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo inni gaafa sana obbolaan akka ol ajjeesan taasise har'as hin dhaabbanne beekaa.
Kanaaf bifa kanaan obbolaa Qidduus inaaffaadhaan barsiise jechaadha. Inni arfaffaan kana. Inni shanaffaan bifa kanaan kan jalqabame kun damee isaa babal'isee toftaa isaa diriirsee itti fufe. Dhagaa irraatii meeshaan itti fufe maal inni argitanii? Dullaadha. Dullaa irraatii eeboodha. Eeboo irraatii siyyaadha. Siyyaa. Ilaalaa babal'achaa dhufe jechaadha gaafa. Edda sanaa booda rasaasa ishee tokko nyaattee jedhaniin jalqabe. In babal'atee boombitu uumame. Meeshaa sagalee guddaa fagootti rukutuun dhufe. Xiyyaaraan loluutu dhufe. Mee yeroo lola addunyaa sadaffaadhaa maal fakkaata meeshaan kun? Ilaalaa ammagaan saballaa sinitti himuu gaggabaabseen akka isiniif galutti isinitti hima. Waaqayyo nu agarsiisu jedhan. Mee lola addunyaa sadaffaadhaa amma inni gooftaan keenya lola dhageessu lolatu ta'a mootummaa irratti sabni saba irratti ni jedhe isa naannoo tokkoon seenaa isa naannoo tokko miti sadarkaa addunyaatti waan godhamudha. Sadarkaa addunyaa irratti waan hojjetamuudhaaf jiru sanaa. Kanaafuu mee waa'ee lola addunyaa tokkoffaa sana mee warri beektanii bara meeqa geggeeffame maaliin geggeeffame nama meeqa ture? Lolli addunyaa tokkoffaan bara 1914 haga 1918 geggeeffame waggaa afuriidhaaf. Lola qabbanaa'aa jedhama. Kan nama dhibu lola kanarratti nama miliyoona 22 turme. Nama miliyoona 22 turme. Qabeenyaa hedduutu barbadaa'e. Ilaalaa waan lolli biirootti bitu. Miidhaan ni bitu ilaalaa. Egaa inni lolli addunyaa ni lammaffaanoo. Lolli addunyaa ni lammaffaan immoo bara 1939 haga 1945tti geggeeffame. Lolli kun waggaa 6 geggeeffame. Lola addunyaa lammaffaa kanarratti immoo namoonni dhumanii namoota miliyoona 60. Kun amma seenaa addunyaa irratti galmaa'ee kan jiru. Mee namoota miliyoona 60tu dhume jechuun maal jechuudha jarana? Mee qabeenyaan barbadaa aggamtaa ittanii yaaddu jarana? Yeroo lola addunyaa kanaadhaa kan nama baay'ee fide amma ramadaansaa kan nama keessaan buqqaane lolli dhagaadhaan jalqabame atoomik boombii kan jedhamuun ture kan geggeeffame. Atoomik boombii kana kan hojjete namicha maqaan isaa Noobel jedhamu. Namoonni baay'een kanaan gaafa dhuman haalli atoomik boombii kanaallee funyaan namaatti qaama namaa keessallee seenee nama baay'ee laasheesse nama baay'ee naaffise. Dhalataan garaa keessaa gaafa dhalatullee jaamaa naafa ta'ee dhalate hin boo'ee jedha seenaan. Akkamittiin kan hojjedhan maafan kan hojjedhan jedhee of dhaane jedha. Addunyaa ittiin barbadaa'e waan ta'eef qaama namaa baay'eetu ittiin hir'ate waan ta'eef aarri isaa suni lafa wanti kun itti dhuka'e summii ta'ee summiin suni nama baay'ee horii baay'ee waan galaafateef namni kun hin gaddee akkana jedhe. An kana hojjechuu kootti gaabbeera balleesseera. Atoomik boombii kana hojjedhee addunyaan ittiin manca'e birriin ittiin argadhe kanaan adamma addunyaan naaf beeku mootummaan addunyaa naaf galmeessu namoota nagaa buusaniif namoota hojii nagaa hojjetaniif namoota araara buusaniif birri ani qabu baankii addunyaa keessa taa'e haa kennamu. Kanaan hidhaan kun narraa ka'u kanaan seenaa suukanneessaa ni galmeesse narraa haa ka'u jedhee jedhama. Waa'ee Noobel amma fakkeenyaaf sadarkaa addunyaa irratti yoo dogoggoruu dhaabaadhee namoonni Noobel kana badhaafamaa jiran nagaa buusanii nama 100 weeraruu qabu.
bushamu ministeri kenyada ibak toko parati wa pradhan tupaka itu ramai curaba namodi nagabusan ararabusan jadi mek abenya ne kamu warra kasi mala ta muje inga beje cara gara gochusan ilala gajarana daga danjal kabame dulla de tibobame siya dan dabalame kanarrage adunya ni timman chafi dolli kuno inni mufta lo tsare sarkar dunya kan te kana ega harro malbakat malarga dunya ramo kana dunya da agar ayo sentimenga me adunya kenyar madirajit malo jechajit esantine madir lola dunya sarfan yomta mani mota gabani to umar dunya na tamda inni mufta jere rubatra sakana samandara bin sabiyana nurramit wa esa kana turagaru kitabul kullu kesati walin chafam ne jiru me wan ko tenete mazafara jidani ko na ko dalam la ko sako mazafara jidani ko na ko dalama la ko sako gubarat barana wa tajala to ko na ka sare du tan kana je mazafara jidani ko na ko dalam to ko na ka sare du tan barana wa tajala barri haman barri nama yaddes barri nama dipis ko funar jirabe rakil sun takka kana turaste embe lamma farde be hinto gaga sana rakil jala warri olu dandani warra makan sani galme wa kayorati galma ko fata aje galmo tani tura ta galma age sangal be sar malum jitani yom e juda bes awata tu naika barasana kesa kannam dalana daba to ko yunjur angaber do mota sa gudda e gama sa gudda angaber do mota sa tay kulkulin chani kai ni male ka daw to ko yunjur je inni ko buga sana daba in daba da jettum ki ko ka ju ab daba ta aba ju jettum ki ko gudda ja ka bawan tay sana kesa to ara ki ko ka ju ab aba ju edda kana jede boda kala kon sama gumbar rat ma jere ni በዚያን ዘመን ምርምር ይበዛል በዚያን ዘመን ምርምር ይበዛል ይውቀት ይዛማል አከለጀቱ ማጀቱዳ በረሰነ ጀላ ቤርኩም ስናማ ቆራኖ ነማዳ ሂምባየታ ሂምበመለታ በረከነ ጀላ ቆራኖ በመለቻ እንጅሩ ቤርኩም ሲበመለቻ እንጅሩ ቤርኩም ሰዱኛ ለፋዳተ ሰከረሜታ ቤኩም ተፈዳተ ከናኒ ቀረኖ ፈዳተ ከናኒ ኔሻ ከአቶሚክ ቦምቢ ጣልቶ ጀተሜ አጋዛ ባጀተ ኒኮላራ አልቶ ክጀሲ ጣል ወሬና አድና ነገረገ ካሉ በኤለ ሜጋ ዋይ ከናዋስን ቲ ምቶረ ማርሳሪ ጀዱኛ ራቡያ ቡያ ተገዲፎ ባየ ጌሰን አማሪፋን ዋንገዲፈሙ ይከቹ ይስለዲ kan muhallis ni bidate tora mar sariti adunya ka rogo wan ndende yebi rogo isrende hayu mana kristiyana be kaman kenya jaram ma kana ko du fana kan wa kayo kas dokteri bersisa mana kristiyana doktor Redas Tadase nami jetamu youtube sare ratu ado gadi saritu kan sangat disambun isani motor mar sariti adunya kana raji kanubatan kansan gadisan ran mewasritim kuris malen naitani amerikan de jiawa otabaji barakuma nama kudala makes watu ko ifago kanishen ifago de kunis global security foundation betul jodani wagat istetu Margat iste nuclear miliona kuma kurashanif ibba sadif torbata mission akka unde fatte kabu gati nuclear utu kana to boy yonu kacha miliona kuma kurashanif ibba sadif torbata mission kana mo kinatti mo dagana kambi orana bebbe kama sadarka dunya tikta hriya kan kamne saddetunde siteye torba lama makarat galana kes
iddoo ol kaaddoo sigiriiti ta'an iddoo dhoksaa ta'an inni 8ffaan garuu ol baatee samii irratti haabbii waraanaa maayit tajjara lolli isaa biyya amma ta'e tol ba'eera achuu tol ba'eera inni 8ffaan kun jedhe gaafachi gadhiifamu waan hundumtuu raawwataa jedhe maaliif jennaan moobaayiliin fayyadamuun reediyoo fayyadamuun tiivii fayyadamuun waan amma saatalaayit irratti hundoofnetti fayyadamnu kun isaan gara biraatti dhaabbatee waan gadhiifamu hin dhaabataa ilaa kanarra deemnee jira jiradha garuu anaaf sireessa jirtu addunyaan gararra geesseetti inni kan biraan immoo Space Force kan jedhamu afaan Ingiliffaadhaan akkaataa kanaan qopheeffattee sochii cimaarra ga'ee jira. Mee kitaaba qulqulluu keessaa akkuma biyya keenyaattis kan addunyaan hojjette ifa ta'aa kan jiru irraa dorgomaas kan jiru ammoo tokko sirriitti kitaaba jawaanaa basaa maxaafa raajii yu'een basaan maxaafa raajii yu'een boqonnaa 2 lakkoomsa 4 kaasee kan jiru meelaa baasana dubbisa maal jedhe jarana waan hin saafamne jiru amma isaan baasanii dubbisanitti garuu waan tokkon sinitti jecha isaa akkana jedha Iyyoonis maxaafa raajii isaatii kanarratti bara raawwataa jala waan dhufuudhaaf jiru caafeera boqonnaa muraasa qaba ergaa guddaa qaba garuu maxaafi isaa kun maal jedha seetanii jechi kun achirraati bara raawwataa jala bara xumuraa jala erga jedhee booda loltuuni namtolcheetu uumamuu jedhe loltuu namtolcheetu uumamuu loltuu namtolcheetu uumaman kunii jedhe akkuma namaatti irra galanii deemuu jedhe hidhannoo guutuudhaan deemuu jedhe barbaadan mana yaabbatuu jedhe barbaadan haxrii yaabbatanii deemuu jedhe waraana gidduun seenu hin dhukaasu jedhe ajjeesu malee ofiin du'anii jedhe barbaadan karaa maskootii ol seenanii manan seenuu jedhe ilaa waraana akkasitti dhufuudhaaf jiraa jedhee dubbate jarana kun saga bennaa jettan saafaan Ingiliffaadhaan roobootii jedhu sanaati roobootii amma biyyoonni guddatan Ameerikaan loltuu rooboot jedhamu sibiilarraa tolfattee kompiitaraan adjaasti gootee 10,000 oomishee kaadheettee ibsuun shamma miti beekaa kanaaf booda loltuun namaa ol loluu nafaa sibiilaan lolli gaggeeffamaa restoraantii tokko hoteela tokko keessatti namni seenee ergamu ni nafaa sibiiluma kana tajajamtu ajajattu isatu waan sin barbaaddan sin dhiyeessee sin hirkaa fuudha kanatti deemaa jirtu addunyaan kan argaa jirtu kun sagamee gaaf sasaafamee jiru waan hin saafamne jiru nun garuu eessa jiru anaaf sin garuu maal fakkaanna naa qabadhaa eessa jirtu kanaatti deemne addunyaan fagaatu addunyaan sokka anaaf sin garuu eessa jiru abaabanii suutaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 naa bukaa ajjeeffaadhaaf jedhimoo waan hin caafamne jiru kana waa baay'ee bira deemu fakkaabaa Raajii Fayyataa akka sinaa eebbis yeroo gootu kan tuqinnis tola gaariidha maal jedhaa galaa dubbifadhaa hojii manaan sinii kenna kitaaba irra jaarraajii yu'een boqonnaa 2 lakkoofsa 4 kaasee jira haa ta'u egaa maatiiwwan waaqayyoo amma addunyaan keenya sirra geessee jirti atoo nukleerri qophaa'ee jira amma lolli addunyaa sadaffaan mee maal fakkaata kan jedhuun barumsa nu gara walitti qabutti deema maatiiwwan waaqayyoo dhaggeeffadhaa akkas jedha amma fudhattanii yoo ilaaltan Yukireeniidhaaf Raashaan maalirra jiru Israa'eeliidhaaf Filisxeen maalirra jiru safii Afrikaan isaa warra akka Jaappaan warra akka Kooriyaa kaabaaf kibbaa maalirra jiru addunyaan amma garee deeffatee oliin gararaan jiru maali qopheeffatee naastanii meeshaa niikulaara jedhamu karaa dabraa meeshaa namtolchee nammalee meeshaa nammaleetti maal jechuudha droon tajaajila dullaa kan jalqabame amma garuu maalirra geera
Drone kan dia kamu nabi nyawa itu kali. Nanti kita saja. Komputer mana dengan kali ini dia su lepas lagi berbeda sendiri. Karena lagi set dunia umat itu malik. Ya. Karena mungkin yang meletup malik, meletup umat itu umat. Itu umurat. Mewah sekarang selagi akan dunia kadang tinamut berbeda motaan. Santi soda berbeda motaan. Warga ternyoti aso kita itu. Dan kita Albert Einstein nama dia umdi kesambi. Albert Einstein nama dia kamu hari ini kamera, saintis ini kamera. Wamuda wabayo jadi dunia macam mana lagi? Wahai orang dunia terdapat kanaga. Ada kita. Lo lihat dunia terdepan. Yom rawat sama. Gapa lo lihat dunia terdepan dah. Lo lima lingkir sama. Jadi gapa tadi jadi. Gapa sangga betul. Lo lihat dunia terdepan ini. Sarva paruran bega ini. Baik sudah. Lo lihat dunia terdepan ini. Sarva paruran bega. Mesar papa mo kami timber tejenan aku mesajal kaban agada anjal kaban agada anjibu papa aku menjelang mafar dullata aja lagi di sana dia akhir cuma dia sudah ni gulur sudah masih kau artinya uang berbadu tu mesar dunia uang badu nanti dua kali bisa guna gujarat dai bisa guna gujarat gabe gujarat jalana ini apa kinya politik yang bukan Yesus Kristus sih, dolar negisu, mutum rati sabi sabarat ini jadi kuno sakanan, nukun murah rumah rakyat ini lah, karena aku kan argadir, itu kan argadir bertai, karena urutan dupecun samo, utuan tu kurintain, dusine aku kopong nak ada makmufan tay, me anakin Esa je bermanfaat. Pun ida kenapa berkulung manfaat? Jika masukan wakayu dokter rodas maje tadi, pun kentisani je, pun kentisani. Juga dunia sedang pakai santu orang maje tadi, kantor mana berkul, mesra nu kerja dalam kana abani juru. Ini sekali abani juru. Kantisani kan tak berjuru wala. Tak boleh kan fresh boleh jenak ini cuma wala artinya kawan kita. Dia ada cair dan be, macam kawan warga dari luar pada dari luar ni balik luar badan, berkamu kan luar kopa nanti baik. Ini kenapa macam dunia mereka? Karena majuan wakayu dunia rapa macam. Ini sila rapa mukot. Umur dia pun sekarang malta jadi salah mereka, wakai waktu apa sih mereka? Idan nak kami pun sana jadi mana? Wakai waktu wakai hingkoi, wakai itu kau itu. Nak apa dah cakap sekarang? Pertama raji saya, bukan nanti demi sekarang, lakum sakut rambut. Eno dikena karim besi lima kata tergantung. Ya coba baju kita halih. Ya tahu cuma sawat. Sesawaran lekta, baru mesti ada sementara. Wakai yang kena jadi, anuana jadi sisa, wan tinggi, umat itu tidak tadi. Umat oke saudara dapat tidak dapat. Number list, bekum sawara bekum sakabani jalanan tu saya. Jalan itu kata kermarawat di dunia. Amba baru kerana kaki jadi berkah. Kerana beramas, parsa soddomi lama, yokan soddomi sadi. Lakum sakut aku kumparan, wakayo wakaran tahe, karena nabo nabi jala wakaran lagi. Wakai yero sangkar lebih tepat, yero sangkar lebih tepat menjadi tahe lah. Andi su wakayo baru bukti kau. Yek jalan sementara sekarang. Ungkan yek jalan sementara, yang busung sementara sekarang di nabi. Karena abur surajin, mari jadi. Lakum sakut aja arat, moji, bayina mesha sahib. Baina lontu sahib moi cemidum dendau moi tua kabarapa jalan jamu masadi odi suko gumma sahib bidum dendau je uga fakenya didami to korotis di kai jager noi moi tua kabarapa
waan waaqayyo biratti hin argamne duwwaa xumurri isaas gaaffii. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:19 gubbaarratti ani beekumsa beektotaadhaa lafatti nan dabala, ogummaa ogeessotaa lafatti nan dabala, hubannaa warra hubannaa qaban jedhanis nan balleessa. Eenyudha addunyaa kana keessa abbaan ogummaadha? Eenyudha abbaan beekumsaa? Utuu abbaan beekumsaa abbaan ogummaa jiraate Waaqa jaalalaa gooftaa gooftotaa maal bal'isan ree maal ajjeesan ree? Akkana jedhe. Kanaafuu yaa maatiiwwan Waaqayyoo isa dhumaadhaa Waaqayyo akkana jedhe. Faarsaa 45 lakkoofsa kanarratti maal jedha? Daarii addunyaatti hanga daarii addunyaatti andola nan dhaaba. Nan dhaaba. Dhukaa sana nan bisa. Jedhee Waaqayyo jedha. Gaafa yeroon isaa ga'u Waaqayyo isa lakkoofsa dhumaadhaa hin dhaabbata. Gaafa dhaabbatu xumura addunyaa kanaa ta'a. Addunyaan immoo ogummaa harka isheetiin badii saamame. Edda akkas ta'e kana ilaallee anaafsin eessa jirraa maal fakkaata? Iddoo gosa hin deebisu. Maal argaa jirtu? Kunoo kan argaa jirtu. Kan dhagaa jirtu. Mee televizyiina banaa, reediyoo banaa, warri feesbuukii fayyadamtan, warri tiiktookii fayyadamtan, waasaappii warri fayyadamtan mee ilaalaa. Yuutuubii warri fayyadamtan ma ilaalaa. Amma akka jirutti kan agartan ribooti. Meeshaa lolaa kompiitaraan ajjaasitee agartu. Kana dhageessu. Kun mallattoo maaliiti? Mallattoo dhuma barichaati. Egaa dhuma barichaa kuni yaaddeessaadha, sodaachisaadha. Eenyudhaaf? Adeemsaa eenyudhaaf? Warra hin qophoofne. Warra Waaqayyo hin qabne. Anaaf sinii hoo gammachuudha. Dhugaatii Waaqayyoo immoo anaaf sinii gammachuudha beekaa. Qophoofne jirra taanaan, wayyaa miidhagina jirra taanaan, soomne kadhachaa jirra taanaan, kurnoo baasnee mana Waaqaa ijaaraa jirra taanaan gammachuu. Itti dafee dhufee gaarii. Maraanaataa jedhanii dhufee. Maraanaataa gooftaan itti gottanii. Yeroo abbaa keenyaa jennu maal jennu? Mootummaan kee dhufu jennanii ree? Mootummaan kee dhufuun tokko wangeelii gaalafamu. Itti hojii gaaloo jennee qophoofna. Tokko mootummaa dhufte waan jaalladhaa. Maal ture rakkisee? Argina dhabuu kana keessatti, gammannee gadduu kana keessatti, utoo jaallannoo jibbuu keessatti, walitti naafnee booloo dhiqatu. Maal ture rakkisee keessatti? Qodaan keenya hin guutu. Nyaannee obee nan baanu. Ofannee walitti irraan bareedu. Oomishoo jireenyichoo haroo godhansa haaraadhuma. Rakkinni kee dhiphee baateera. Maal ta'a yoo gara abboota keenyaa deemu? Kanaafuu dhufaatiin isaa kun warra isatti namanneedhaaf yaaddoodha malee sodaadha mala namni sodaan. Gaafa sana yaadee uffannee mirgatti furanna. Gaafa sana ergamoota duukaa dabaalamnee faarfanna. Gaafa sana ijoollee abbaa kooraa eebbifamoo jedhamna. Tuqnaan gaarii. Kanaaf amma waan agartan kana ilaalaatti qophaa inni kuftee jirtu kai. Inni rakkate dammaqi. Inni gadhiisii jiraachaa jirtu mee toraatti deemi. Inni badda deemi. Inni araada garaa garaadhaan qabamtu godhu. Araada mana Waaqayyoo keessaa godhatu. Egaa waan tokkoon dubbadha jalalan. Addunyaan keenya jireenyuma foonii qofa fuudheffatee socho'aa jira. Kennaadhaan guddaan beekamu irraadhaan hiyyeessaaf sooressa. Garuu yeroo nu jala geesse. Jecha gooftaa tokkoon dubbadha. Kan Luqaas barreesse. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 3 kan jiru. Ilmi namaa gaafa deebi'ee dhufu sana nama amantii irratti hundaa'ee amantii irratti dhaabbatee jabaatee hargaa laata. Hargaa laata. Amma gaafa gooftaan dhufu ammatu har'a galgala kana dhufe. Gara kamitti fo'amna laata? Gara bitaa moo gara mirgaadha laata? Nutoo waan argu gara duukaa luuccaalee jirra. Nutoo baricha hin binne. Nutoo hin qophoofne. Nutoo akkuma kaleessa gaddaatti jirra. Nutoo faashinii hordofaa jirra. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo jecha gara yaadadha ammatu gooftaan dhufe amantaa jedha. Argaa koo duraa badi nuun jedhamoo mirga kootti fo'ame nuun jedha laata. Deebiitti laattaa isinii fanniisa. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo garuu ammas hin guyyaane hin qaqqabnaa hojii gaarii hojjetaa. Soomaa kadhadhaa. Kunoo eebba guddaa kan isin ilaalchisiisu. Mana Waaqarraa kan ittiin ijaaruu dandeessan.
Arkina ba kan ijaarratanii timborkeessa xaanuu kan dandeessan mana jalqabdan kana jabaadha. Yoo akka tasaadhaa badiis dhufe hunda isaa dhiibdee deemna. Inni ammoo inni akka tasaa yoo hafu du'ee dhufe yoo dhiibdee deemna beeka. Otuun du'in dhufi nama qophaa'a. Otuun du'in dhufi nama qophaa'a. Egaa akkas akka goonuuf bareecha akka binnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhumarratti waa tokko dubbata. Namootatu karaa deemu. Atoobisii yaabbatanii karaa deemaa jiru. Nagadaaf, hojiif, barumsaaf kan biraa. Atoobisii guutanii karaa deemu. Utuu karaa deemaa jiranii badiisi tasaa tokkotti dhufu. Tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa kaasee akkas jedha. Nagaan tasgabbii utuma jechaa jirtu qilleensuun dubartii ulfaatti ammalee amma akka ishee qabatu jedha. Badiisa isin keessaa bahuu hin dandeenye akka dasaasetti dhufuudhaaf jira jedha. Kanaaf qophaa'uu barbaachisa lolumaa. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo harmee kana akkuma isheetti qilleensuudhaan qabee barsiise Gooftaan. Utuu jarri kun egaa konkolaataa kana guutanii kolfaa qabachaa adeemu. Bokkaan cimaan tokko roobu. Bokkaan cimaan kun gaafa roobu cabbiidhaan makee roobuu jalqabe. Cabbiidhaan kan makate kana cina immoo kakawween garaagaraa ta'ee bakakkaan fuuldura isaaniitti bu'a. Bitaan mirga isaaniitti bu'a. Booda keessaa inni makiinaa kana konkolaachisu sodaatee dhaabachiise. Maal jaran maalooyi dhumnee roobu. Akkamitti gara jalaa ooluu dandeenya? Yang taane kadhadhaa jedhe uumaa tasgabbaa'uu hin dide. Amma deemuudhaafis hin dandeenye. Edda dhaabee booda gara muka guddaa tokko jalatti siqanii amma yeroo tokko bakakkaanii muka jalatti bu'a jedhu. Amma nu keessaa biyya kamaatu jira akka Yoonaas. Biyyaatu jira akka Yoonaas. Amma nu keessaa nu kun sakatta'ee dhorkamu. Karaan keenya akka karaa Yoonaas gaafichaadha. Jaraan tasgabbii akka ta'e gaafa Yoonaas of keessaa baasan. Of keessaa baafnaa tokkoon akka teessuma tasaayitanitti kaa dhaqaa muka sana qabaa deebi'aale. Abbaan isaan keessaa akka Yoonaas guutuu jalatti baaqaan duraa ajjeesuudha. Tokkorraa kaasanii balcoo tokkoffaa kan taa'u kaasanii haqanii qabanii deemu. Inni ka'ee deeme ilaalchaa deeme. Lammaffaan immoo yaaddaa qabeema deeme. Hundi isaanii dabareedhaan qabanii deebi'anii bakakkaan itti bu'u. Tokko taphiteellaatti. Sadeellaatti argana maal jedhan qabeetu. Alee beelleen isaa baaneerra. Nutilleen isaa baaneerra. Amma abbaan dubbii isa kanaadhaa. Bakka kana booda karaan keenya gaarii ta'a jedhanii namichi immoo yaaddaa waaqa gootamna goota jechaa dhaqee ofirra laalaa jarri hojjetti babaasaa isa laalaa gam godhine qaba. Yeroo gam godhe qabu jedhe bakakkaan yeroo asii balakkeessoo warra makiinaa balaa mootummaa isaanii baduu ba'a. Saduu baasa. Jaran yeroo baay'ee namatti quba qabna malee kan keenya hin beeku. Amma gaafa gooftaan deebi'ee kun nama dhatu fa'i. Jedha karaa jireenyaa isaatti kan galan nama beeku. Warra baay'ee mooraa muraasa. Jedhame baay'ee nama isa dhaggeeffachaa addunyaa duukaa sobu, lola duukaa sobu, bara duukaa sobu, baricha binne. Akka namicha tokkicha sanaa adda baa dhaabadha. Baradoo nama sadii duwwaatan. Baradoo nama sadii duwwaatan. Barabaa biloonitti booji'aman ijoollee afur duwwaatan. Jaran baricha keessas akkuma kana baay'eetu waamama. Muraasatu filama jedhe. Egaa gara kam jirtu ammasi? Gara warra baay'ee dhumaniiti moo gara warra muraasa bu'amaniiti? Waan baratti nadda baasaa wadda maatiiwwan waaqa yeroo sokkiteetti. Simintanyaa ishiirra geenyeerra waan argaa jiru waan nagaa jiru kun dhufaatii barichaa odeessa.
baricha bitaa maal argaa jirtu jedhee waan nu barsiiseef galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sadaqee